abbootiin keenya kabajamoon Abuna Sawiros hoogganaa biyya lallaba kanaa kan ta'an akkasumas abbaan keenya Abuna Eustathios hoogganaa biyya lallaba Minnesotaa kan ta'an akkasumas abbootiin biroo gidduu keenyatti argamanii baay'annee bal'annee bakka abbootiin keenya jiranitti Yesuusii keenya kabajaa jirraa kan abbootiin dhorkin Waaqayyoodhaaf galanne haa ta'u. Noon ijoollee abbootii qabnudha, noon ijoollee hoogganaa qabnudha, noon ijoollee tiksee qabnudha, noon ijoollee goodaarratti bittinnoofne irraanfatamnee fi dagatamnee miti. Kana kan nu raawwate Waaqayyoodhaaf ulfinnee fi galanne haa ta'u. Duraan dursee abbootii kiyya paappaasota irraa eegalee luboon, daaqonoon, abboliin, haadholiin, dargaggeessi, daa'imman akkam ooltanii. Amin. Maqaan Waaqayyo keenya baha biiftuutii haga lixa biiftuutti uumama hundaan daangaa malee kan eebbifamee fi kan galatoome haa ta'u. Waan gabaabduun isiniif kaasa. Wangeela Luuqaas boqonnaa 2:11 irratti akkana jedha. Hin sodaatinaa jedha. Hin sodaatui, hin shororkaatui, hin shakkitui, hin sodaatu. Ergamaan Waaqayyo akkana isiniin jedha. Hin sodaatinaa. Eenyudhaan jedhe seetanii Gooftaan Yesuus Kiristoos dhalatee tiksoonni halkan achi bulanii ifa ergamaa Waaqayyo dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos yemmuu arganii ni rifatanii jedha. Hirrifattui. Dhugaan maaliif nu rifachiisaa? Hirrifatinaa waan baay'ee dubbatameera bar. Hirrifatinaa wannuma dubbatameetu ta'ee bar. Kan raajonni barsiisaniin ala wanni raawwatame hin jiru. Kan abboonni keenya keessa darbaniin ala wanni raawwatame hin jiru. Bu'aa ba'iis yoo ta'e sodaatinaa hin darbaa. Waan nuti fedhe yoo ta'u dhufeen sodaatinaa hin darbaa. Beelas yoo ta'e sodaatinaa hin darbaa. Hidhaas yoo ta'e sodaatinaa hin darbaa. Ajjeechaas yoo ta'e sodaatinaa hin darbaa. Waraanas yoo ta'e sodaatinaa hin darbaa. Waldhabbiis yoo ta'e hin sodaatinaa hin darbaa. Dhibees yoo ta'e hin sodaatinaa hin darbaa. Kan kana nu dabarsu Waaqayyoodhaaf galanne haa ta'u. Hin darba wanti hin jenne wanni baay'een darbee agarree jirra. Ammas hin sodaatinaa. Waadaa kana kan nuuf gale Waaqayyoon waadaa isaatiif amanamaadha. Tiksoonni hoolaa yemmuu sodaatan argeetu ergamaan Waaqayyoo akkanan isiniin jedheeni ummata hundaaf kan ta'u misiraachoo isinittan himaa. Har'a jedheeni magaalaa Daawititti qoricha kan ta'e Kiristoos Yesuus dhalatee jira. Kanaaf hin sodaatinaa jedhee. Kana kaa Gooftaan keenya dhaloonni isaa kan sodaa burkuteessudha. Maqaan isaa kan sodaa burkuteessudha. Foon uffachuun isaa kan sodaa diigudha. Kan sodaa diddiigetoo nu keessatti jabina uumuudha. Galanni fi ulfinni Gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kana keessatti maal wattu akkan sodaanne kan isaan taasisu waadaan galameef maalidha? Inni dhalate ummata hundaaf kan ta'u malee ummata muraasaaf kan ta'u miti. Namni gaafa dhalatu innoo gosa ebalootii gosa keenyaa miti jedhama. Gostii fi firri gammaduu danda'a.
warri gosa sana wajjin wal dhabbii qaban ammoo gadduu danda'u. Namni gaafa dhalatu maatii isaatiif seenaanii hojjeta jedhamuu danda'a. Garuu ummata hundaaf furmaata kan ta'u Gooftaa Yesuus Kiristoos qofaa waan ta'eefi ummata hundaaf kan ta'u misiraachoo isinitti himaa. Ummata kamiifiyyuu isa afaan Oromoo dubbatuuf, isa Amaariffa dubbatuuf, isa afaan Guraagee dubbatuuf, isa afaan Walaayittaa dubbatuuf, isa afaan Hadiyaa dubbatuuf, isa afaan Tigriffaa dubbatuuf, ummata hundaaf misiraachoo kan ta'e maal kana akkanaa jedhama. Akkamiin ummata hundaaf furmaata kan ta'e ilmi akkamiin laate? Maalidha dhiirri akkanaa? Maalidha dhalli akkanaa? Maalidha kennaan akkanaa? Maalidha badhaasni akkanaa? Nuun bari namoonni tokko nutti tolan, tokko nutti tolanii. Anumtuu isin muraasa keessaniif isinittan tolaa, isin muraasa keessaniif isinan quuqa ta'a. Isin muraasa keessan nan gammachiisa ta'a, isin muraasa keessan nan gaddisiisa ta'a. Isin muraasa keessan gammachiise kaan keessan nan aarsa. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu hundaafuu furmaata waan ta'eef inni sabaaf sablammii hundaaf, afaan hundaaf, eenyummaa hundaaf, warra bahaas ta'ee warra lixaa, warra kaabaas ta'ee warra kibbaa, warra dachii kanarra jiran hundaaf, ummata hundaaf innoo gammachuudha. Baga gammaddan inni nu galateera. Misiraachoon hangafni kana caalu maalidha? Taasisuudhaan akkana jedheeni har'a magaalaa Daawitiitti qoricha kan ta'e inni Kiristoos dhalateera. Inni wal dhabbii keenyaaf qoricha, inni jibba keenyaaf qoricha, inni beela keenyaaf qoricha, inni hinaaffaa keenyaaf qoricha, inni shira diiyaabiloosiif qoricha. Inni shira diiyaabiloos isa namaaf nama gidduutti wal dhabbii uumu. Inni shira diiyaabiloos isa waraana labsu. Inni shira diiyaabiloos namoota gidduutti isa jibba facaasuufi qoricha moo miti? Maal na dhageessani? Qoricha moo miti? Qoricha kana qabannee jirraa bar, isa waaqeffachaa jirraa bar, isa bitamaa jirraa bar. Ittaansuudhaan akkana jedhee isiniifan xumuraa. Kabajni Waaqayyoo samii irratti haa ta'u jedhee, nageenyis eessatti haa ta'u jedhee, dachee irratti haa ta'u jedhee, Waaqayyoon nageenya nuuf haa buusu, walii galtee nuuf haa kennu, walii galeetoo nuuf haa tolu. Egaa galu maal jedha? Bunaaf nagaa hin dhabinaa, mana jabanaan dhaabbate nageenyaa dhaabbatu jedha. Akkuma bunni nama dammaqseetoo dhaabu, nageenya immoo isaa ol ilma namaatiif furmaata waan ta'eef, boba'aa ilma namaa jiraachisu waan ta'eef, jarana nageenya hunda keenyaaf haa ta'u jecha ergamaa Waaqayyooti. Jarana bunaaf nagaan dhabinaa, mana jabanaan dhaabbate nageenyaa dhaabbatu, mana Yesuusiin jiru nageenyaa dhaabbatu, mana abbootiin keenya jiran nageenyaa dhaabbatu, mana taabonni keenya jiru nageenyaa dhaabbatu, mana tajaajilli keenya jiru nageenyaa dhaabbatu. Ran isinii deebi'ee bunaaf nagaan dhabinaa, mana jabanaan dhaabbate nageenyaa dhaabbatu, mana bunni dhaabbate nageenyaa dhaabbatu, walii galteen dhaabbatu. Jarana nageenya kanaaf kadhachuutu barbaachisa, nageenya kana keessatti jiraachuutu barbaachisa. Yaada qaama keenyatu as jira malee keessi keenya jeeqameera bar, nageenya hin qabnu bar. Ilaalchi keenya nageenya hin qabu bar, hubannoon keenya nageenya hin qabu bar, yaadni keenya nageenya hin qabu bar, keessa keenya jibbatu jira bar. Warrumti tajaajilarra jirru iyyuu bar, sammuun keenya nageenya hin qabu bar, dubbiin keenya nageenya hin qabu bar, oolmaan keenya nageenya hin qabu bar, falaasamni keenya nageenya hin qabu bar. Maal taatan nunoo bar lallaba ergamaa Waaqayyoo, kabajni Waaqayyoodhaaf samii irratti haa ta'u, lakkoofsa 14 irratti jechuudha. Dachee irratti sammuu nageenya haa ta'u lallaba jedhu dhaggeeffannee, warra guddanneedha ijoollee Yesuusii maal taatanii? Nuun bara akka Oromoottis fuudhaa nagaa hin dhabinaa jennee warra guddanneedha maal taatan? Kanaaf nageenya hunda keenyaaf haa ta'u. Oromoon nagaa yoo wal dubbisu Boorana bira moo gaafa deemtan maal jedhaa? Nageenyi badhaadha jedha. Ana wajjin jirtu? Nageenyi maalidha? Badhaadha.
xiqqoomiti sirriitti simbira jira nageenya guyyaa turtee halkan badduu miti sirriitti simbira jira inni deebisu maal jedhee deebisa baraadha jedha nageenya baraadha keessan akkam jedhan inni deebisuuf immoo maal jechuudha nageenyi nyaataaf dhugaatiidha jaalalli nyaataaf dhugaatiidha oolli barbaachisaa gooftaan maaliif dhalatee nageenya keenya buusuudhaaf dhalatee maalidha maal taa'ee nageenya dhabne waaqaan wal lolle kaa waaqaan yoo wal dhabnu immoo namnii fi namnis wal dhabe kaa waaqaan yoo wal dhabnu immoo namnii fi uumamnis wal dhabe kaa uumamni ilma namaaf ajajamuu dide kaa dhaggeeffachuu dide kaa kanaaf gooftaan maaliif dhalate namaaf nama gidduutti nageenya buusuudhaaf dhalate namaaf ofiisaa gidduutti nageenya buusuudhaaf dhalate namaaf uumama gidduutti nageenya buusuudhaaf dhalate maaf ol nyaanna ree maaf ol jeeqna ree maaf wacna ree maaf lolla ree maaf gungumna ree maaf nageenya bataskaanaa jeeqna ree maaf tokkummaa bataskaanaa jeeqna ree maaf walii galtee booressina ree maaf wal dhaggeeffachuu dinne ree innoo ummata hundaaf ni ta'a warra muraasaaf ta'ee warra muraasa kan lagatu miti afaan warra muraasaa dubbate afaan warra muraasaa kan lagatu miti innoo afaan hundaa ni dubbata innoo aadaan hundaa isan cinqisiisu innoo eenyummaan hundaa isan cinqisiisu innoo abbaa ummata hundaati jeequmsi maaf barbaachise wacni lolli maaliif barbaachise aariin maaliif barbaachise hidda keenya qaarurraan hagan yaa'utti aaruun maaliif barbaachise ree ammas harargee nagaa yoo isin dubbisu maal jedha nageenyi oolee bulaa jedha na wajji jirtoonni keessaniyyuu nageenyi oolee bulaa isin bira nagaan ooltaniin bultu nuti ijoollee Yesuusiitiin nu bira nageenyi waarawaatu jira nageenyi oolee bulaa nageenya itti fufiinsa qabu nageenya mana kiristaanaa ceesisuu danda'u nageenya dambalii jeequmsaa kan taate addunyaa kanarratti doonii kan taate manni kiristaanaa nageenyaan akka hoogganamtu kan taasisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalateera baga gammaddaniigaa irra deebi'uudha jechuudha kumarratti wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti maal jedha gooftaan Yesuus Kiristoos onneen keessan hin jeeqaminii jedha mata dureen kiyya hin sodaatinaa jedha miti gooftaanis maal jedhee onneen keessan maal hin ta'inii hin jeeqaminii jeeqamaa jirtu hin jeeqaminaa sodaachaa jirtu hin sodaachaa akkas godha jedhe gooftaan waaqatti amanaa jedhe eenyutti amanaa hin raafaminaa eenyutti amanaa jedhe በእግዚአብሔር እመኑ jedha በእኔም ደግሞ እመኑ ዋqa abbaa kootti amanaa anaa ilma isaa kan ta'etti amanaa mana abbaa kootti iddoo jireenyaa bal'aatu jira asitti lafarratti walloltu achitti barri iddoo bal'aa qabna asitti daangaarratti walloltu achitti barri iddoo bal'aa qabna asitti aangoorratti walloltu achitti barri iddoo bal'aa qabna asitti maallaqarratti walloltu taayitaarratti walloltu mana abbaa isaa barri iddoo bal'aatu jira afraafattu maaf shororkaatu maaf dinqamtu maaf dhibbattu maaf sodaattu mana abbaa koo nun jedha iddoo bal'aatu jira achitti iddoo isiniif qopheessuudhaaf nin deemaa nu bittinneesse nu dhiisisiitanii nu irraanfatee achumaa lafisiitanii nu dagatee Yesuusin achumaa lafisiitanii nakki iddoo nu qopheessuudhaaf gara abbaa isaatti deemeera irra deebi'ees maallan godha jedhee nan dhufa jedhe mee ililchaafi nan dhufa jedhee deeme xumureera nan dhufa jedhee deeme achumaa hin ofiin dhufa hundaafuu akka hojii isaatitti laachuudhaaf hin dhufa gaarii mirgaan hamaa bitaadhaan dhaabuudhaaf ni dhufa gaarii badhaasuudhaaf hamaa abaaruudhaaf ni dhufa waan akkanumatti hafu seetanii ni dhufa warri akka barbaanne taanee mana kiristaanaa nageenya ishii jeeqne kanumatti waan hafu seetanii warri cubbuu keessatti deddeebinu kanumatti waan hafu seetanii ni dhufa haga sanatti maalan isiniif erga jedhee hafuura koo isiniifan erga inni maal isin godha jedhe isin qajeelcha handaara nageenyaatti hafuurri isaa nu haa qajeelchu inni sodaarraa nu haa baraaru inni shororkaa irraa nu haa baraaru inni miira gammachuu nuuf haa kennu inni miira tasgabbii nuuf haa kennu hin sodaatinaa waaqayyoof galannaa ta'u
barsiisaa Haayile Mikaa'eliif sagalee jireenya isaa madaqeessis